nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qabu. Duuba akkuma beekamu gaaffii deebii torbee qabannee isin dhufaa turuun kan inni yaadatama. Torbee kanas gaaffii deebii ajaa'ibaa gaaffii deebii xiinsammuu irratti xiyyeeffatee qabannee isin dhufaa jirra. Turtiin keessan nu faana ta'uun afeerraa keenya. Assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ani Sinjaan. Hundee Khadirnaan jaan. Okay, gaaffii sadii si gaafadha. Gaaffiilee sadeenuu qixa sirriitti yoo na deebiste kaarrii 300 si badhaasa. Ayyemeen ilaalla. Gaaffii jalqabaa. Sololiyaa tokkotu muka gubbaa jira. Sololiyaan tun garaa qabdi. Isa booda gurbaan tokko dhufee xiyyaadhaan garaa keessa deema sololiyaatti. Sololiyaan sun yeroo xiyyaadhaan garaa keessa deemsanitti ilmoo fi haadha hamtu dura du'a. Ilmoo dura du'a. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani Sinjaan. Magarsa Abdullah Nanja. Tole gaaffii sadii si gaafadha. Gaaffii sadeenuu qixa sirriitti yoo na deebiste kaarrii 300 si badhaasa. Galata. Gaafadhu. Soon fudhannee galataan kanneen qo'e. Abshir. Gaaffii jalqabaa kana ture. Sololiyaa takkaatu jira. Sololiyaan kun ilmoo garaa qabdi muka gubbaa jirti. Gurbaan tokko dhufee halaala xiyyaadhaan dha'ee garaa keessa dha'ee bakki inni dha'e. Sololiyaa fi ilmoo sana kamtu dura deettee yaadda. Garaa keessa dha'e. Sololiyaa fi ilmoo garaa keessaa moo haadha dura du'a. Nagaa. Nagame. Eenyu Sinjaan. Daagin balai. Gaaffii sadii si gaafadha. Gaaffii sadeenuu qixa sirriitti yoo na deebiste kaarrii 300 si badhaasa. Aye. Gaaffii jalqabaa. Sololiyaa tokkotu jira. Sololiyaan kun muka gubbaa jira. Ilmoo garaa qaba. Gurbaan tokko halaala dhaabbatee sololiyaa kana xiyyaadhaan garaa keessa dha'e. Sololiyaa fi ilmoonis du'anii jiran. Garuu sololiyaa fi ilmoo kamtu dura du'e. Sololiyaa yookaan wallaatti ni beekama. Muka gubbaa jira. Garaa qaba. Gurbaan immoo halaala dhaabbatee xiyyaadhaan garaa keessa dha'e. Yeroo kanatti du'anii turan isaan lachuu. Garuu kamtu dura du'e. Sololiyaan garatti ulfooytu. Ormaan ishee qaba. Oromaan nuti buphaadhaan mire. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Sinjaan. Kami nanja. Okay, gaaffii sadii si gaafadha. Gaaffii sadeenuu qixa sirriitti yoo na deebiste kaarrii 300 si badhaasa. Gaaffii jalqabaa. Sololiyaa takkaatu jira. Sololiyaa tokkotu jira. Sololiyaan kun muka gubbaa jira. Ilmoo garaa qaba. Gurbaan tokko immoo halaala dhaabbatee sololiyaa kana xiyyaan garaa keessa deema. Yeroo dhaame kanatti lachuu isaaniitu du'anii jiran ilmoo taatelleen garuu kamtu dura du'e. Sololiyaa dura du'a. Sololiyaa dura du'a. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Eenyu Sinjaan. Iskandar. Okay, gaaffii sadeen takka si gaafadha. Gaaffii sadeenuu qixa sirriitti yoo na deebiste qarshii 300 kaarrii 300 si badhaasa. Eshi. Akkana ture. Maal ture isa? Akkana ture. Sololiyaa tokkotu jira. Sololiyaan kun ilmoo garaa qabdi. Muka gubbaa jira. Gurbaan tokko halaala dhaabbatee xiyyaadhaan dha'e. Sololiyaa tan. Ilmoo fi sololiyaa kamtu dura du'e. Ilmoo fi Ilmoo fi haadha kamtu dura. irra deebi gaafa irra deebi. Sololiyaa tokkotu muka gubbaa jira. Sololiyaan kun ilmoo garaa qaba. Gurbaan tokko halaala xiyyaadhaan garaa keessa dha'e sololiyaa tan. Ilmoo fi haadha kamtu dura du'e. Sololiyaan. Sololiyaa fi akkamidhee? Keessa dha'e xiyyaadhaan. Xiyyaan ni beekame. Ilmoo fi haadha kamtu dura du'e. Yeroo dhaaman kanatti. Du'anii turan kamtu dura du'e dhamma. Isaan lachuu du'anii turanii garuu ilmoon garaa keessatti sololiyaan tun killee qabdii isaa? Akkas ture. Egaa kanaafuu ilmoon garaa keessa hin jiru. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eenyu Sinjaan. Hasan Hussein naan jani. Okay, gaaffii sadeen takka si gaafadha. Gaaffilee sadeenuu qixa sirriitti yoo na deebiste kaarrii 300 si badhaasa. Ayyee inshallah. Gaaffii jalqabaa. Sololiyaa takkaatu jira. Muka gubbaa jirti sololiittiin ilmoo garaa qabdi. Gurbaan tokko dhufee xiyyaadhaan sololiyaa kana garaa keessa dha'e. Ilmoo fi haadha kamtu dura du'a. Ilmoo. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Eenyu Sinjaan. Kadir Gadaan Anjara. Okay, gaaffii sadii si gaafadha. Gaaffii sadeenuu qixa sirriitti yoo na deebiste qarshii 300 kaarrii si badhaasa. Gaaffii jalqabaa. Akkana ture. Sololiyaa tokkotu jira. Sololiyaan sun muka gubbaa jira. Sololiyaan sun garaa qabdi. Isa booda gurbaan tokko dhufee sololiitti garaa keessatti xiyyaaraan dha'e. Sololiyaa fi ilmoo san kamtu dura du'a.
Sololiyaa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isin jaa. Uzaifa Muhammad Nanja. Gaafii sadii si gaafadha. Gaafii sadii sirriitti yoo na deebiste kaardii abbaa dhibba sadii si biraas. Nita. Gaafii jalqabaa. Sololiyaa takkaatu muka gubbaa jira. Sololiyaan kun ilmoo garaa qabdi. Gurbaan takka haraa dhaabbatee sololiyaa kana xiyyaadhaan garaa keessa deema. Sololiyaa fi ilmoo hamtu dura ta'u. Salolia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isin jaa. Osama Tajun Nanjani. Gaafilee sadeen takka si gaafadha. Gaafii sadeen sirriitti yoo na deebiste kaardii abbaa dhibba sadii si biraas. Eshi. Tole gaafii jalqabaa. Sololiyaa takkaatu jira. Sololiyaan kun ilmoo garaa qaba. Muka gubbaa jira. Isa booda gurbaan tokko haraa dhaabbatee xiyyaadhaan deema. Sololiyaa tokko Sololiyaa muka gubbaa jira sololiyichi. Ilmoo garaa qaba. Gurbaan tokko haraa dhaabbatee xiyyaan garaa keessa deema. Sololiyaa fi ilmoonis doonii turan. Garuu kamtu dura? mee gaafirra naa deebi. Sololiyaa tokkotu jira muka gubbaa. Sololiyaan kun ilmoo garaa qaba. Mucaan tokko immoo haraa dhaabbatee xiyyaadhaan garaa keessa deema. Sololiyaa fi ilmoonis doonii turan. Garuu kamtu dura du'ettee yaadda? Akka yaada hiyyatti lachuutu ni du'anii. Ilmoolleen ilmoon garaa keessa jirti. Sololiyaan duuti ilmoon duuti. Sinjaan. Ahmad. Abdi okay. Gaafii sadii si gaafadha. Gaafii sadii nuti sirriitti yoo na deebiste kaardii abbaa dhibba sadii si badhaasa. Tole. Gaafii jalqabaa. Sololiyaa takkaatu jira. Sololiyaan kun ilmoo garaa qabdi. Gurbaan takka dhufee mukarratti akkasumatti garaa keessa dhahee xiyyaadhaan. Isa booda ilmoo fi sololiyaa kana kamtu dura du'ettee yaadda? Salolia ber ilmoon dhaltu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isin jaan. Ibrahim Ahmed Nanjan. Okay, gaafii sadii si gaafadha. Gaafii sadii nuti sirriitti yoo na deebiste kaardii abbaa dhibba sadii si badhaasa. Tole gaafii jalqabaa. Sololiyaa takkaatu jira. Sololiyaan tun ilmoo garaa qabdi. Muka guddaa jirti. Isa booda gurbaan takka dhufee sololiyaa kana xiyyaadhaan garaa keessa deema. Sololiyaa kana ilmoo fi ishii kamtu dura du'a? Sololian walumaagalatti ilmoo qabu killa garaa qabaa killee ilmoo kanaaf hin qabu. Akkam nagaa? Nagaan. Isin jaan. Magarsaa naan jedhan. Gaafii sadii si gaafadha. Gaafii sadii nuti sirriitti yoo na deebiste kaardii abbaa dhibba sadii si badhaasa. Gaafii jalqabaa. Sololiyaa yookaan allaattii tokkotu muka gubbaa jira. Sololiyaan kun garaa qaba. Gurbaan tokko immoo halaala dhaabbatee xiyyaadhaan garaa keessa deema. Sololiyaa fi ilmoonis battala bosona du'anii turan. Garuu dursee ka jiru jiru. Ilmoon sololiyaa kana eenyu dura du'e? Haadha dura du'e.